hospitaalli waliigalaa yookiin jeneraal hospitaala aanaa Kombolchaa itti ijaaramu yaada maddisiiftanii adeemsarra waan jiruuf akka bulchaa aanaa Kombolchaatti hawaasa bal'aa nama 300 ol bakka bu'ee hospitaala jalqabne san gochaan lafarratti dhugoomsinee hospitaali san akka nuuf ijaaramu qooda gama keessanii akka baatan Haji Ammi Pipi itiansini Abba Fati Shami Haji Hussein Rabbi san ha khabaju hamtu Rabbi san raha qabu warra gammachu khanati wasi walqa bi khanalle Rabbi sin ha milkeisu bulchale biyetenya khaqebale ujinina kana lafiyoni jona Rabbi no ha milkeisu nubi sa gurgudisu nubi sa gammachisu gammachu tanadarani sani Rabbi ha khannu hawasa sa Rabbi ha milkeisu amtu Rabbi raha qabu warra fayyan qabne Rabbi ha afiu amtu Rabbi raha bageisu biya quha Rabbi no ha godu biya waligaltu Rabbi no ha godu warra waligale ala galu Rabbi no ha godu warra tikka gudda khabaju Rabbi ha godu warra shekha shehol khabaju Rabbi ha godu manguddo senya warra khabaju Rabbi no ha godu gudda khatika khabaju Rabbi no ha godu warra waldage wajide warra ana khanayadatu Rabbin ad-dunya akhira isan hayadatu ad-dunya akhira Rabbi isan hayadatu jara khayna khana garte faranjin qali sani hagotu faranjin bi ala jirtu hayyama wa hunda isan gafatte isan jala bobbate hagaltu tikkan kenya khachi jiru ha guddatu guddan kenya khachi jiru umri no ha deratu akasi warra ana khayna warra ana Kombolcha garte ara Rabbi nura jijjira mazalalam Rabbi no ha godo wa hunda wan tibarban wan qalbi barban wan lafa barban hunda garte warra Rabbi ngute badno ha godo biya bufa Rabbi ha godo biya te biya naga biya bufa Rabbi no ha godo nutis nama wali gale Rabbi no ha godo nama afan to kon dubbatu Rabbi no ha godo nama wal bira dabbatu Rabbi no ha godo naga biya tanya wal ana Rabbi no ha godo wan nama sodachisa Rabbi no raha qab wan hamtu fakata hunda Rabbi no raha qab wan bareda gama kenya Rabbi ha qab nama wal jalatu Rabbi no ha godo nama wal jalatu nama walin Dhugaatu bulchuuf kanaan guyyaan har'aa kun guyyaa addaati kan itti argamnu godina Harargee Bahaa Kombolchaa guyyaa simannaa meeshaa yaalaatiif keessummoonni keenya garaagaraa asitti nuuf argamanii takkamee anaa dhufuun isirinjaa hamilee fi kanna. Kanattaan Suudaan akka sagantaa keenyaatti haasawaa baga nagaan dhuftanii kan nu taasisan bulchaa bulchiinsaa Kombolchaa obbo Nuruddin Ibrahim gara waltajjiitti gara madaragiitti naafeera. bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa haasawa baga nagaan dhuftanii akka taasisan hamilee guutuun naasimadha. baga nagaan dhuftan kabajamoo obbo Naasir Abdii bakka bu'aa bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa kabajamtuu aadde Miskee Ibrahim itti gaafatamtuu waajjira paablik sarviisii godina Harargee Bahaa kabajamoo Baba Sheikh Amin Ibro akkasumas kabajamoo Abbaa Faraan akkasumas kabajamoo Faraan kabajamoo Abbaa Fatii kabajamoo Ahmad Yusuf kabajamoo Dr. Ahmad akkasumas kabajamtoota abbootii amantaa aanaa keenyaa akkasumas qooda fudhattoota sagantaa guyyaa har'aa dubartoota keenya haawwan keenya dargaggoota keenya manguddoota keenya baga guyyaa gammachuu guyyaa simannaa meeshaa yaalaa aanaa Kombolchaatiin isin ga'e an haa dhufuun isin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa guyyaa gammachuuti guyyaa addaati akkuma beekamutti dhalattoonni aanaa Kombolchaa kanneen biyya alaa jiraatan fi jaalattoonni isaanii xiqqoo qabanirraa walitti baasanii walitti qindeessanii hawaasa kiyya kan biyya keessa jiru kan anis waan hin qabuun qooda gama kiyyaa ba'ee rakkoo gama fayyaatiin inni qabu irraa inni kajee walitti gurmeessee
meeshaalee yaalaa asitti waan nu erganiif maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Kombolchaatiin ulfaadhaa galatooma jechuun hin barbaada. Meeshaaleen isaan irra nuuf gumaachan kun tilmaamaa yoo ilaallu qorichaalee fi meeshaalee yaalaa miliyoona 50 olitti tilmaamama. Inni kun waan guddaadha jechuudha. Maaliif akkuma tuuttoon 50 nama tokkoof baadhaa nama 50 faaya jaamutti dhalattoonni fi jaalattoonni aanaa keenyaa kanneen biyya ambaa jiraatan hirmaannaa godhaniin qooda godhaniin bakka bu'ummaa obbo Faraan Abbaa Fatii akkasumas Dr. Nuraddiin Sulee Dr. Obsaa Hassan Ayhoppaa wajjin ta'uudhaan keessaayis walitti qindaa'uudhaan meeshaaleen kun gamasiifamee ummata aanaa keenya bira guyyaa har'aa kan akka ga'u qooda gama isaanii waan baaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Irra deddeebinee galatoonfannaa maaliif kan hogguu nu feennu gumaachi isaan irra nuuf godhan kun waan layyootti ilaalamuu miti. Namni biyya takkuma qaba akkuma haadha takka qabutti biyyaas takka qaba. Bakka biraa yoo jiraatanis biitii isaanii asuma dhaloota as jiru kana yaaduun isaanii hin oolu waan ta'eef jecha yaadanii yaada kana burqisiisanii walif fidanii qindeessanii meeshaalee hangana ga'u dhaabbata yookiin piroojeektii kiyur jaamu gaafatanii hawaasni keenya immoo kanneen biyyaan baasan keessa jiraatan wali qindeessanii baasii yookiin tiraanispoortii meeshaalee kanaaf barbaachisu doolaara 40,000 takkaa ol maallaqa Itoophiyaatti miliyoona 2 ol gumaachanii qindeessummaa obbo Faraan akkasumas Abbaa Ammee Abbaa Fatii Dr. Nuraddiin Sulee Dr. Obsaa Hassan wali qindaa'uudhaan gama yuunivarsiitii Haramaatiin meeshaaleen kun hawaasa aanaa Kombolchaa bira akka ga'u shoora gama isaanii taphatanii waan jiraniif irra deddeebi'aatiin naaf galatoonfadha. Galataatu isaaniif mala. Osoo niifi keessaa fi alaa wali qindaa'uu baatanii yuunivarsiitiin Haramaayaa abbummaadhaan qabachuu baatee obbo Faraanfaan achi qindeessuu baatanii Abbaan Fatiitii fi Waamii Abdurrahmaanis achi hawaasa wali gurmeessanii tiraanispoortii san sassaabuu baatanii meeshaan kun har'a geejjibamee as hin ga'u. Meeshaan kun akka as ga'u kan godhe qindoomina isaaniiti. Tokkummaa isaaniiti. Tokkummaan nu barbaachisa. Yoo tokkummaan hin jiraanne bakka takka illee ga'uun hin dandeenyu. Akka sabaatti yoo nifi kan laallu taate sabni Oromoo waa sadii beekuun barbaachisaadha. Tokko kaleessa maal keessa turree har'a eessa jirraa boroo eessa ga'u deemnaa waan sadeen kana beekuun barbaachisaadha. Akka kaleessaatti kalee gabra turree cunqurfamaa turree har'a immoo bilisoomnee aangoo siyaasaa olaantuu biyya tanaa harka galfannee Oromootu gaggeessaa jira. Isa kana waan layyoo laaltanii miti osoo aangoo siyaasaa guddoo muummicha ministeeraa san akka sabaatti harka galfachuu baanne meeshaan kun har'a deemee as hin galu Tigraay gala ture yoo isinii hagaltu taate. Kanaaf aangoo siyaasaa guddoo san waan harka galfanneef meeshaan kun deemee as ga'e. Gabrummaa kaleessa jala turre san jalaa baane bilisoomnee jirraa jechuudha. Bakka kalee jirru san hin jirru har'a. Eessa jirra? Diinagdeedhaan. Akkuma aangoo siyaasaa harka galfanne diinagdeedhaan utubuun barbaachisa. Siyaasaan qofa ofiisiitiif ga'a miti diinagdeedhaan utubuun barbaachisaadha. Siyaasaa keenya diinagdeedhaan hogguu utubne boroo eessa ga'uu deemnaa hogguu ni feennu tokkoon tokkoo saba kanaa hiyyummaa keessaa banii gadadoo keessaa banii badhaadhina maatii mirkaneessanii sadarkaa addunyaan yookiin biyyoonni guddatan irra geerre akka geenyuuf hojjechaa jirra waan ta'eef jecha kaleessa eessa jirra har'oo eessa jirra
boru eessa ga'uu deemnaa waan jusan akka sabaatti yaadanii dhalattoonni keenya kan biyya hambaa jiran san biitii hambaa kanuma hambaati keenyaatu nu baasa jedhanii waan qabanirraa xiqqoo qabanirraa wali gumaachanii hawaasa keenya as jiru kana yaadachuu isaaniitiif irra deebi'ee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Kombolchaatiin hedduu ulfaadhaa jechuun barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon kan bilisoome waan tokkoomeef yoo tokkoomu baanne osoo tokkoomu baanne bilisoomuun hin dandeenyu ture. Waan tokkoomne bilisoomne qorichi fayyaa kunii fi meeshaalee yaalaa kunis waan tokko taaneef achi keekaas ga'e. Kanaaf hundi keenyaa'u jaalawwan keenya kaasitti nu biratti argaman Abbaa Faraan akkasumas Faraan Abdullaahi Ahmad Yusuf Abbaa Fatii sheekotiin keenya gaataas keessa jirtu har'a narra laalina har'a warruma baargamaa kana qofaan galatoonfadha. Wayi narra laaltanii isaan galatoonfannaan isin galatoonfadha jechuudha. Warreen ammoo qaamaan asitti hin argamin kanneen yaadaan achi nu deeggaran akka Dr. Nuruddin Sulee, Dr. Obsa Hassan akkasumas Waami Abdurrahman hawaasa dhalattoota aanaa Kombolchaatii fi jaalattoota biyya hambaa jiran kan wanneen meeshaa kana akka as ga'u irratti qooda gama isaanii bahan hundi isaaniitu hedduu ulfaadhaa galatoomaa alla magantaa jechuun hin barbaada jechuudha. Kaayyoon keenya guddaan har'a meeshaalee as ga'an kana simannee meeshaalee kana qofa simannee asitti dhaabbachuudhaaf osoo hin ta'in yaada hoomsaa meeshaan kun akka as ga'u meeshaan kun hawaasa kana bira akka ga'u isa qofa osoo hin ta'in hospitaalli waliigalaa yookiin jeneraal hospitaal aanaa Kombolchaatti akka ijaaramu yaada bu'uuraa kan burqisiisan dizaayinni isaa akka hojjetamu kan karaa kaayan hayyamni isaa karaa seera qabeessaan akka dhumu akka kan godhan akkasumas keessa ta'anii ilaa hanga alaatti wali qindeessanii hojiin kun akka galma geessu warreen shoora gama isaanii ba'an hunda isaaniitu maqaa yaamee fixuu hin danda'u. Warri maqaa isaanii dagaddee jiraates asuma keessatti naaf kolchaa jechaa Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Jamaal Yusuf bulchaa godina Harargee ba'aa Aadde Miskii Mahammad Obbo Faraan Abdullaahi Abbaa Ammee Dr. Nuruddin Sulee Dr. Obsa Hassan Abbaa Fatii Waami Abdurrahman hawaasa dhalattoota aanaa Kombolchaatii fi jaalattoota hunda isaatu hedduu ulfaadhaa galatoomaa jechuun hin barbaada ammaas irra deebi'e. Wanni guddaaniin ani garuu itti dhaammachuu barbaadu akkuma waada galtanitti meeshaalee yaalaatii fi qorichoonni as nu bira ga'anii jiranii isinirraa qeeballee jirra garuu yaanni bu'uuraan yaanni eebbifamaan isin ganama hawaasa kanaaf keessan hospitaalli waliigalaa yookiin jeneraal hospitaal aanaa Kombolchaa itti akka ijaaramu yaada maddisiiftanii adeemsarra waan jiruuf akka bulchaa aanaa Kombolchaatti hawaasa bal'aa nama 300 ol bakka bu'ee hospitaala jalqabne san gochaan lafarratti dhugoomsinee hospitaali san akka nuuf ijaaramu qooda gama keessanii akka baatan akka nuuf milkeessitan hospitaala san ijaarree akkuma guyyaa irraa kanatti akka rifanii murru asumaaniin dhaamsa isinii dhaammachuu barbaada narraa qeebaltanii. Ijaarree akka rifanii murru shakkii takka illee hin qabnu hedduu ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Galanni keessan lakkaa'ameen dhumu as gaa nama baay'ee maqaa isaa yaameetiin jira namni nama maqaa isaa jidduttis dagaddees ni jira. Naaf kolchaa achaa kabajamoo artisti Habtaamuu Lammuu baga nagaan dhufte jechuun barbaada jechuudha gama kana. Baga nagaan dhufte jechuun barbaada. Habtaamuu Lammuu jechuun hayyuudha goota yeroo ammaa nama miidiyaa mataa isaatillee qabu. Ka dubbiin akka jettee yoo isa dibdees ol bee gingilchuu jechuudha. Har'a garuu as dhufee qofa akka nu gingilchine sodaan qaba. Hawaasni aanaa Kombolchaa hunda keessanuu baga nagaan dhuftan isin jaalannaa isin kabajnaa waan eegalleessan galmaan keenyaa hundi keessanuu nuuf ija teenya
hawaasni keenya hedduu isinirraa gammadee jira. Waan jalqabdan san qofa akka galmaan geessan abdiin isin eeggachaa jira. Sagantaan har'a qopheessine kun kaleessa galgala sa'a 3 boodetti eegalle. Saniif silaa sagantaan keenya kanaa ol ta'aa waan tureef jecha hatattamaanii goonee guyyaan qabnu waan janiif isa kanaas itti gammannee hatattama kanaan kan goone qaamni asirratti nu argamuu qabu asirratti argamuu qaba waan ta'eef isa kana goone hanqinoota tokko illee yoo qabaatu taate akka nurraa guuttattan asumaanis isinii dhama hedduu ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan obbo Naasir Abdii bakka bu'aa bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa asitti as banii ergaadhama qabuu fi bulchituu teenya irraa qabatanii dhufan hawaasa kanaaf akka dabarsan gamanumaan naasifama. Abbaa keenya qaalii Haji Amme abbaa jaallefaraan keenya kabajamoo abbaa Fatii fi keessummoota maqaa kaasuu hin danda'in isaa wajjin jiran hunda kabajamoo obbo Faraan Amme kabajamoo jaalatamoo qaalii keenya Sheekh Amin Ibroo kabajamoo Dr. Ahmad hoogganaa itti aanaa Yuunivarsiitii Haramaayaa kabajamtoota ulumaayii ta'e kan aanaa Kombolchaa kabajamoo obbo Nuura Ibrahim bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa kabajamtoota ummata Kombolchaa hundaaf hunda dura keessummaa keenya qaqqaalii lammii isaaniitiif karaa dheeraa kana dabranii har'a nu jidduutti argamaniin baga nagaan dhuftaniin jechuu barbaade jalqaba irratti. Itti aansuudhaan keessummoonni keenya kanaan dura fayyaa irratti yoo fayyaan jiraatte misoomni jiraata. Yoo fayyaan jiraate nageenyi jiraata. Fayyaa kanaaf sochii mootummaan taasisaa jira cinatti nuti lammiin biyya alaa jiru qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'annee bakka mootummaan dhaqqabuu hin dandeenye ni deeggarra jedhanii kanaan dura waada nu galaa turan har'a firii isaa qabatanii waan nu jidduutti argamaniif isaan kun goota galatoomaa jechuun hin barbaada. Isaan kun keessummoonni keenya kan alaa kun lammii isaanii jaalachuu qofaa miti. Waa 3 moo 4 gurguddaa warra ala jiraniis warra biyya keessa jiraniis nu warra galma kana keessa jiraniis nu barsiisan jechuun ni dandeenya. Goota jechuun qabaatee waan isa geef dabarsee kan nu osoo hin ta'in goota jechuun kan waanuma qaburraa lammii isaatiif dabarsee waa kannu jechuudha. Goota jechuudha. Of danda'ee dabarsee kan nu osoo hin ta'in waan qaburraa of bira dabarsee jechuudha. Lammii isaa yaadatu jechuudha. Dabarsee lammii isaatiif dafku wareegama kafalu jechuudha. Warra biyya alaa jiraniis warra biyya keessa jiraniis isaan kana nu barsiisan jechuudha. Lammaffaa immoo lammii ofiitiif nahuu sun lammii ofiitiif nahuu jechuun kan isaa osoo hin ta'in qaama dhimmi ilaalu hunda keessa galanii huurkanii jechuudha. Isa sun nu barsiisan lammaffaa. Sadaffaa yoo yaadattan yeruma kanaa dafanii silaanurraa fixanii jechuu kan jiru hin dhabamu. Isaan ammoo
maatii isaanii dhiisanii hojii isaanii dhiisanii guyyaa dheeraa kana lammuma isaaniitii oolchuuf if qabuun kun gootuma agarsiisa. Irra deebi'ee bagga galatoomaa jechuun barbaada. Nuufis jiraadhaa bagga nu barsiiftan jechuun barbaada. Akkuman jalqaba jee yoo fayyaan jiraate wanti hundi jiraata. Mootummaan keenyaas sochii bal'aa taasisaa jira. Akka biyyaattis, akka godina Harargee Bahaattis, akka aanaa Kombolchaattis. Akkuma keessummoonni keenya irra if qabanii lammii isaaniitiif qabaa turan kanatti nutiis irraa barannee tokkoffaa warri fayyaa tajaajila sirrii meeshaa kanaan uummata Kombolchaatiif tajaajila gahaa kennu. Hawaasninis kanumarra dhaabbatee kan ala jiru fi keessaanis tumsa taasisu waan nurraa eeggamuuf isa kan akka baatan dhaamsa dabarsa jechuudha. Isa biraa akkuma bulchaan jee isin warra waan jee argamsiisu waan taataniif hospitaala waliin jenne sunis akka nu gootan abdiin qaba. Tanarraa tanaatu ragaadha. Rabbiitu isin cinaa jira. Nu galatoomaa jechuu barbaadeeti. Maayyii irratti sheekha keenyaas warra yuunivarsiitiis warra jara kan cinaa dhaabbattanii sochiin kun firiika godhatu taasiftaniif maqaa bulchiinsa godina Harargee Bahaatiin galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniifis galatoomaa. Bifa bareedaan itti fufaa jirra. Haa ta'utii garuu ergaan jirtu ergaa gabaabduutu jira. Erguma saniif ol bee malee sagantaa haasoo godhuufi miti. Tabiraa booda walitti deebina. Ammaaf guyyaanis guyyaa Jum'aati. Guyyaa Jum'aa waa hunda caalaa gaafardiin salaata Jum'aati. Sheekkan keenya jaalatamoo hedduun nu keessa jiranii. Keessummaan haasoo mimmiyaawaa isin dhiyeessitulleen hedduutu jira. Akkasumatti keessummaan biyya keessaatis manguddoonis qaama hedduu jira. Namuu ergaa gaggaarii uummata kanaaf qaban obboleen keenya warra biyya alaa jiru warra qarshii qabanirraa xiqqoo qabanirraa gargaarsa kan walitti qabanii kan yeroo isaa qabus yeroo isaa gubee kan beekumsa isaa qabus beekumsa isaatiin jala laffe'ee wareegama guddaa kafalanii meeshaan tun meeshaa miliyoona 50 jechuun miliyoona 50 arra akka jabaate hee jira. Meeshaa qarshii dila kanaa achoolilee ta'uu ni mala. Akkas nu geessu warri faajii godhan hedduu isaanii biyya alaa jiran obboleen keenya. Isaaniif illee sagantaa galateeffannaa guddaatu jira, sirna galateeffannaatu jira. Sagantaan keenya hedduu bal'oo waan ta'eef asii salaanni Jummaa dhufee nurra dhaabbatee jira. Akkasuma waliin abbaa keenya jaalatamaa baabaa keenya abbaa hikmaadhaa Sheekh Amin Ibrootis nu wajji jiranii. Salaata Jum'aa masjida Gandaraaree khutbaallee sumaa qaba waaziillee saantumaa qaba. Kanaaf saanti qosho wal jala nu harkaa seente waan ta'e jecha ergaan jirtu gabaabatti nam tokko osoo nafne akkuma jirutti mana kana keessa nama jiru miti warri ala jirullee kagaa barcaa warree sarraasuma barcaa goonaa murtii jettuutu jira. Amma deemnee salaata Jum'aa salaannee laaqana nyaannee sa'a 8tti galmuma kana walitti deebinee sagantaa teenyatti fuufnaa. Janna akkam jettanii isin jechuuf. Kanaaf ergaan qabnu gabaabatti kana namoota hedduun nu keessa jira. Haasoon isaanii deemarra mi'aawu abbaa Farahaan خدوتي يا أمريكا مت يا رب يا سمعود جيت واي جرفات جرا أبافتي خنا ما كاين جيجان ديبني جيجون بديرتي دي مسيما لاجئ درورا هنگارا تلفو جرفا هدون نخيس تجراني تناف فرحان وبليس خينيا خسقنتا دا نجلكا باغا رومات يرو غرغرا كرشي سا مالك سا باسي تكيت سا باسي اچيز جديو تي كاتمرا فرشند ديبي
وهمتنا كومبلشوما قدتيار كود أفلفو جرو جرا هفتا مولمو أرتستي خيني جبا بكما أرتستي أورومو نوجي دراني سو إرقاق غاري هدو جروان تيف نمتا كنفنا إنو نما هنگنا ميتي سنون دي نمتا كوفي لامك أبني رفو بلا مسينامي نتابچو قبنام نقل الله خانو قوتي غلطو مالفاتا سلاني ولد دلشانا والسلام عليكم ورحمة الله